Jiruuf jireenya qonnaan bulaa fooyyessuuf galmoota baadiyyaa irratti qabataman milkeessuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jirraa jedhan sadarkaa pirezidaantii ittaanaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastara baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa. Obbo Addisuun magaalaa Adaamaatti kilaastara muduraan dhaabbii biqiltuu burtukaanaa eegalchiisaniiru. Qonnaan bulaan maloota oomishaa kana dura baratan keessaa bahuun gara isa ammayyaatti ce'uun jiruuf jireenya akka fooyyeffatuuf inisheetiivoonni adda addaa bocamuun hojjetamaa jiru jedhan. Haala oomisha armaan dura baratame keessaa bahuudhaani oomishoota haaraa teknooloojiidhaan deeggaraman sanyii filatamaa ta'an akkaataa agirooekooloojiitiin dhiyeessuudhaan qonnaan bultoonni keenya mala oomisha haaraatti akka galanii taasisuudha. Kana dandeessisuudhaaf immoo akka naannootti manni maree tiraansfoormeeshinii qonnaa yookaan manni maree ce'umsa qonnaa naannichaa ogeeyyii ekspertoota piroofeesaroota gara 63 ta'aniin qorannoo gaggeessee inisheetiivoota gurguddaa gara 30 ta'an adda baasee jira. Inisheetiivoota kanneen keessaa raawwii gama muduraatiin avokaadoo irratti mul'ate kan burtukaanaatiin dabaluufis dhaabbii biqiltuu sanyii fooyya'aa burtukaanaa eegallee jedhan. Inisheetiivoota gurguddaa 30 jiruuf jireenya uummata keenyaa ceessuudhaaf qophaa'an keessaa muraasni inisheetiivii muduraati jechuudha. Muduraa keessaa immoo keessumaa avokaadoo irratti dursee kan jalqabame jira. Ittaansee muuziin akka inisheetiiviitti qabame agirooekooloojii baddaa irratti immoo appiliidha. Agirooekooloojii gammoojjii lafa ho'iinsa qabanii fi dhiyeessii bishaanii qaban irratti immoo firuutii sitres yookaan immoo burtukaanaa fi loomiin jalqabbii gaariirra jiru jechuudha. Jijjiirama qonnaan bulaa bira darbee oomisha alaa galu bakka buusu alattis erguuf akka gargaaru himan obbo Addisuun. Bu'uurarraa jalqaba wabii nyaataa sadarkaa baadiyyaatti mirkaneessuudha. Akkuma beekamu oomishni muduraa wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti qoodi isaan qaban baay'ee murteessaa akka ta'e hin beekama jechuudha. Sababni isaa inni lafa muraasarraa namni boroosaattis akkasitti immoo kilaastaraan bal'atee yommuu qotamu oomishni midhaan idilee fi midhaan garaagaraarraa beekamuu fi ammi muduraan kennu yiildiin isaa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Yiildiin isaa harka dachaa 15 oliin oomisha kenna. Vaaraayitiin haaraa dhufan yookaan immoo sanyii filatamaan haaraa dhufan kun immoo waggaa guutuu warra oomisha kennuu danda'anii waan ta'eef wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan oomishaalee alaa galan biyya keessatti bakka buusuudhaan dinagdee biyya kanaa utubuudha. Akkuma beekamu suuparmaarkeetii gurguddaa keessatti argitaniitu yoo ta'e oomishni akka burtukaanaa appiliin kun biyyoota oomisha kanaan gara fuulduraatti tarkaanfatan irraa gara biyya keessaatti galee gurgurama jechuudha. Biyyoota agirooekooloojii nurra fooyyee hin qabne amma keenya bishaan dhiyeessuudhaan kan badhaadhina bishaan hin qabne irraa galchinee sharafa biyya alaa baasnee burtukaana galchina, sharafa biyya alaa baasnee appilii galchina jechuudha. Kun dhaabbachuu qaba. Sababni isaa haala mijaa'aa qabna, qilleensa mijaa'aa qabna, bishaan qabna, humna namaa hojjechuu danda'u qabna. Kanaaf deeggarsa muraasa sanyii filatamaa kana dhiyeessinee qonnaan bultoonni keenya oomishan akka yoo taasifne doolaara sana biyya alaatii galchuudhaaf bahu san biyya keessatti hambisuun hin danda'amu jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee muuxannoo baroota dabran horatameen magaalaatti inisheetiiviidhaan bu'aa fiduun akka danda'amu hubatameera jedhan. Poteenshaalota misoomuu qabnu hunda galeessa isaa yoo laalle magaalonni oomishuu akka danda'an kallattiin mootummaan kaa'e inisheetiivii lafaan ga'u irratti hojjetamaa ture sirrii ta'uudhaan arganne akka danda'amu barnoota irraa fudhannee turree jechuudha. Isa kanaan kilaasteroota hedduun kilaasteroota paappayyee bal'inaan hojiitti galleen bu'aan irraa argamaa jira. Oomishni bal'inaan argamaa jira. Inni gabaa tasgabbeessuu keessatti galii qonnaan bultoota keenyaa dabaluu keessatti madda carraa hojii uumuu guddaa ta'uu keessatti faayidaa olaanaa argamsiisaa ture. Isarraa barannee jirra jechuudha. Dabalataan kilaastara muuzis haaluma kanaan dhaabne innis gara oomishatti galamaa jira. Gara bu'aa buusutti galamaa jira. Kanuma bu'uura taasifachuun kilaastara bal'aan hojii muduraa burtukaanaa misoomsuuf karoora qabameen hojii eegallee ibsan. Burtukaanas iskeelii xiqqaadhaan waggoota darbe shaakallee turre. Sitiresiiwwan magaalaa Adaamaatti akkamtu ta'a kan jedhu shaakala gooneen akka danda'amu hubanneerra. Gaara keessatti iddoo biyyee nyaatamaatti dhaabneen akka danda'amuu fi biyyoon Adaamaa sitiresiidhaaf mijataa ta'uu erga hubanneen booda bara kanammoo caalmadhaan isa ceesisuu akka qabnu irratti karoorfatee
karoorfannee akka magaalaatti hojjetaa jirru jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalaa Adaamaa Obbo Alamuu Qilxuu gama isaaniitiin biqiltuu burtukaanaa hektaara 200 irratti karoorfamuu ibsan. Bara kana hektaara 200 kabar goona jenneeti kan yaadaa jirru. Dhaabbii bara kanaatiin akkuma itti deemnuun immoo baroota dhufan Adaamatti carraa qabnu faana carraa laga Awwaash qabnu faana carraa lafa bal'aa qabnu faana babal'isnee naannoo hektaara 1,000 hin geenye jenneetu hojjechaa irra. Bara kanaaf garuu hektaara 200 burtukaana baay'ee sanyii filatamaa ta'e even biyya kana keessallee kan hin jirre biyya alaatii gashuudhaan dhaabicha isaa eegallee jirra. Har'a naannoo hektaara 2tti kan dhiyaatu dhaabicha isaa eegalchiisnee jirra. Kana torbee ittaan guyyoottan ittaan immoo lafoota qophaa'anii qotamanii qophaa'an kana immoo cufnee keessaa bahuudhaaf hawaasa keenya wajjinis marii babal'aa gaggeessine caasaa keenya sadarkaadhaan jiru wajjinis ejjennoo qabannee deemaa kan jiru ta'uu isaati. Qonnaan bultoonni maasii isaan irratti kilaasteraan misooma muduraa burtukaanaatti galan yaada kennaniin ogeessota waliin amma nuuf haaraa wanti kun maal akka godhamu wanni isaan beeknu saayinsii isaan beeknu garuu warri qonnaatis hin jiru nu cinaadha. Isaan waliin taane waan ogeessi nu kennu gorsa ogeessa irraa argannu san seeraan lafarra olchinaan waan nutti ulfaatu mati maaliif qonnee tanaan duras hin beekna waan ta'eef wanta haaraa nutti ta'u garuu saayinsiidhaan isaan nu deeggaranii waan isaan godhan nu jedha sana yoo goone oomisha gaarii kanarraa argachuu ni dandeenya jennee abdii qabna.